Jirra jirtu kabajamtoota hordoftoota madda nageenyaa oduu guyyaarraa kasanitti moona sayiddaweeti. Mootummaan Bilxiginnaa ganama kana xiyyaaraan Maqalee haleeluu beekame. Haleellaa qilleensarra waraanni raayyaa ittisa biyyaa Abiyyiin hoogganamu magaalaa guddoo Tigraay Maqalee irratti fudhatee lubbuun namoota sadii darbuu beekame. Waraanni kaaba Itoophiyaatti humnoota TPLF fi murna Abiyyiin hoogganamu gidduutti deemaa jira waggaa tokko guutuuf guyyoonni kana fayyoo ta'u lubbuun namoota nagaa kumaatamaan yoo badu qe'ee fi qabeenyi isaanii lakkisanii miliyoonotaaf lakkaaman godaansaniiru. Miliyoonni hedduunis beelaaf kan saaxilame yoo ta'u tibbana ammoo waraanni TPLF walloo kibbaa kombolchaa fi dasee qabachuuf yaalii gochaa jiraachuu irraa kan ka'e guyyaa har'aa humni waraanaa raayyaa ittisa biyyaa haleellaa xiyyaara Maqalee irratti fudhatee jira. Humni waraanaa lafa Itoophiyaa kana biyyiif ajajamee lolu hamilee dhabuu irraa kan ka'e haleellaa qilleensaa irratti jettii fi dirooniin deeggaramee akka fudhachuu malu guyyaa lama dura beeksisnee kan turre yoo ta'u guyyaa har'aa haleellaan fudhatames waan itti yaadamee raawwatamedha. Kaaba Oromiyaa wallootti walga'iin muddamsuu gaggeeffamaa akka jiru barame. Sababiin walga'ii kanaas babal'achuu waraana Tigraay irraa kan ka'e yoo ta'u qabiyyeen marichaas tokkoffaa irratti akkamitti uummata nutti baqataa jiru kana keessummeessinaa fi waraana kana hoo akkamiin ofirra ittisnaa kan jedhudha. Waraanni isaan abdataa turanis baqatee kaan booji'amee waan jiruuf waraana Tigraay dura humni kamuu akka hin dhaabbanne waan arganiif muddama cimaa ka'e akka jiran maddi keenya madda nageenyaatti hime. Maddi keenya kun erga akkas jedhu uummataaf kan dabarse ummanni Oromoo walloos ta'e kanneen biroos kaabineen PP uummata saamaa turte akkasin harkaa hin baane namuu akka danda'uun jalatti wal ijaaree qophaa'uu qaba jechuun dhaamsa dabarse. Ummanni walloo lola godina walloo kaabaa keessatti deemaa jiru rakkoo guddaaf saaxilamaa jiraachuuti himame. Ummanni walloo lola humnoota naannoo Amaaraa waraana Itoophiyaa fi waraana adda bilisummaa uummata Tigraay gidduutti godina walloo kaabaa keessatti gaggeeffamaa jiruun miidhaa guddaaf saaxilamanii akka jiran rogeeyyiin dhalattoota walloo fuula miidiyaalee hawaasaa irratti maxxansaa jiru. Waraana godina walloo kaabaatti humnoota kanneen gidduutti gaggeeffamaa jiruun ummanni walloo kaabaa qabeenyaa fi qe'ee isaanii irraa buqqa'uun gara magaalaa Daseetti baqatanii jiraachuu fi rakkoo guddaaf saaxilamanii akka jiran gabaafamaa jira. Lola yeroo ammaa magaalaa Wucaalee keessatti gaggeeffamaa jiruun lolli gara magaalaa isaanii keessatti babal'achuu danda'a yaada jedhuun jiraattonni magaalaa Dasee yaaddoo guddaa keessa seenanii jiraachuu walumaa galatti lola godina walloo kaabaa keessatti gaggeeffamaa jiru keessatti shirri humnoota Amaaraa jiraachuu akka malu dhalattoonni walloo fuula miidiyaa hawaasaa isaanii irratti yaada isaanii ibsachaa jiru. Lola gaggeeffamee jiru kana hordofuunis kashalabboonni magaalaa Dasee mandheeffatan hololaan uummata burjaajessan qabeenya uummataa saamuuf qophiirra akka jiranii fi uummanni tasgabbiin nageenya naannoo isaanii eeggachuu akka qabanii fi lammiilee buqqa'aniif hunduu deeggarsa akka godhu rogeeyyiin dhalattoota walloo dhaamsa dabarfatan. Hongee guddaan laphee nama cabsu uummata keenya godina Booranaa mudatee jiru ilaalchisee ibsa addi bilisummaa Oromoo baase. Galma aadaa fi duudhaa Oromoo kan taate Booranaan dararama namtolchee fi uumamaatiin dararamaa jiraachuu ishee waqticha beeksisnu gadda guddaadhaan laphee keenya cabeeti. Uummanni Booranaa falmii Oromoon mirga hiree ofiin murteeffachuu mirkaneeffachuu jecha bara dheeraadhaaf mootummaa Impaayera Itoophiyaa irratti qabsoo hadhooftuu gaggeessaa haga har'aatti dhufee jira. Hacuuccaa fi dararamni mootummaa Impaayera Itoophiyaa dhufaa darbaan uummaticha naannicha irratti raawwatan hanga ammaatti kan hin dhaabbanne yoo ta'u kun ammoo uummanni naannichaa tajaajilaawwan qaroomina ammayyaa tajaajila manneen barnootaa hospitaalaa fi kanneen kana fakkaatan akka hin arganne taasisee jira. Kun ammoo hongee hamaa godina Booranaa mudatee jiruuf irra aanuu dadhabamuuf sababa ta'ee jira. Sababa dhibaa'ummaa maal na dhibdee fi tarkaanfii fudhachuu dhabuu paartii Bilxiginnaa Itoophiyaa fi mootummaa naannoo Oromiyaatiin hongee yeroo ammaa godina Booranaa mudatee jiru daraan hammaatee jira. Tibba mootummaan Bilxiginnaa kaabaan raayyaa ittisa Tigraay fi Oromiyaatti ammoo waraana bilisummaa Oromoo waliin lola of qabsiisee irratti xiyyeeffatee jiru kanatti kibba biyyattii keessatti namoonni kumaataman lakkaa'aman humnoota nageenya mootummaatiin ajjeefamuu qofa osoo hin taane sababa hongee mootummaan beekaa xiyyeeffannootti kennuu dhabeef du'aa jiru. Hongee godina Booranaa mudatee jiru kanaan wal qabatee namootaa fi horii godinichaatiif hatattamaan bishaan dhugaatii fi nyaanni gahaan hin dhiyaatu taanaan rakkoon baay'ee hamaatti mudachuuf deema. Rakkoo fi dararama yeroo dheeraadhaaf naannoo Oromiyaa keessa ture taajjabaa har'a geenye jira. Hongeen hamaan balaa uumamaa fi rakkoo siyaasaa wal qabatee yeroo ammaa godina Booranaa mudate tibba addunyaa guutuu wal dhabdeen jeeqamaa jirtu ta'uun isaa adda taasisa. Adda bilisummaa Oromoo gumaacha dhaabbanni mootummoota gamtoomanii yoonni gama kanaan gochaa jiru kan quba qabu yoo ta'u gumaacha isaanii kanaaf galata guddaa isaaniif qabu ibsuu barbaada. Haa ta'u malee miidhaa hongee hamaan kun geessaa hir'isuudhaaf yeroodhaaf tarkaanfii barbaachisu fudhachuun murteessaadha waan ta'eef dhaabbileen miti mootummaan NGO'n mootummaan firoonnii fi olloonni uummata Oromoo osoo yeroo hin darbin uummata Oromoo Booranaa fi naannoo isaanii akka baraaraniif gadi jabeessinee waamicha goona. Lammiileen Oromiyaa addunyaa kanarra jiran marti dhimma uummata keenya Booranaatiif xiyyeeffannoo addaa kennuudhaan hubannoo barbaachisaa ta'e uumuun gama danda'ame maraan gargaarsa akka walitti qabanii fi
harka wal qabatanii yeroo ulfaataa kana keessa akka waliin dabarsan dhaamnaa jedha. Yuunivarsiitii Asoosaatti humnoonni finxaaleeyyii Amaaraa barataa Oromoo tokko ajjeesuun gatan. Humnoonni finxaaleeyyii Amaaraa barataa injineringii waggaa 3ffaa kan ta'e Yuunivarsiitii Asoosaa baratu maqaan isaa Ayyaanaa Dhugumaa kan jedhamu ergaa qabanii kwaamsanii hidhanii booda onkololeessa 16 bara 2021 mana hidhaa irraa baasuun ajjeesanii gatu reeffi bakka irraa argamuun barame. Lola kaaba Itoophiyaatti gaggeeffamaa jiru loltoonni murna abbaa irree Abiyyiin dhiyeenya injifataman gara sanatti bobbaafaman hedduu wareegamanii jiraachuun suuraaleen bahaa jiran ni mul'isu. Ilmaan haadha hiyyeessaa Oromiyaa keessa baatii lama dura humnaan dirqisiifamanii gara dirree lolaatti ergaman hedduu yoo wareegaman hedduunis booji'amanii jiraachuu viidiyooleen TV Tigraay irratti gadhiifamaa jiru. Egaa hordoftoota keenya oduulee biyya keessaa qindeessee kan simbiraan gaa ture ana Sayyid Dawweeti gama editariitiin Mu'ee Callaati sagantaa guyyaa biraatiin hanga walitti deebinutti nagaan tura.